السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني جرجرتو قالي وني في كقاري وني المان ورومو إيدي لأدنيا فترجمتني بكنا قال هاتني ربي الساعتي أما جرتن تنا إسن جاي إسن جت عن نجا قوتي الحمد لله قالت ربي أنا تموت بيلا ورتموت بفماتي ذاتن هدو تقالت وما إسن جرا وركنا هارا وقرت شانا لك يا لفتن كود تانت دبلما ماتي كي يتا سبسكرايب لايك شير كوتشو ولا تجبسنو سنجل المان ورمو قالي في جاريون تيا هرا وانت يعني سني قوادي في فيديو غابدو أكملتي وانت سترجتن كون وعلامة فيديو في إني كل منا لومي رجتشولا إني أسيرجتن كون مو سكر رجتشولا سكر فلومي هنا الرمال أكوجن وجين إلى الله إسمين جتشولا وانو فيك يا رفيدم إسن الله فيدا جري أبديك أبا إن شاء الله يوتي دلنا جن وانتن فينا هنجرو جتشولا نوتي ورش مرانيتي وانت قبل في فيديو كنا ورش مرانيتي جتشولا كنافو فيديو كي هنقل أما إلى لا الرافية دما سنين جرا ورشة مرة سبسكرايب لايك كوشون ولا جبه سنين جرا ورا إيرا مو يولالتني اللي على أمانة ورقب ده يوهنا هريا قبل هريا كيسنيت يوهنا هار أمانة تيسنيت هيمو دندتني على أمانة كيسنيت هيمو دندتني هريا وسلطان هار أمانة جتجورا هرياني يماما متى هريات هيمو باقي الفاتحة كان يهاد أمانة كيسن جتورا يوتلي إنتن كيسن تنار كيسن رافق طال أمانة كيسن وانت إسنين لو إيرايو لالتن لايك سبسكرايب قراتي وان كان هاد أمانة كيسن كمتن جتورا ورش مراني أمو اتدلقا سنين جرا بريدني كين نفايا كين سنين جرا وبوليان كيا وانتتين بريدن بريدن كينا بريدن جتورا إسحار أوانتتي في كان لومي كانوا مالي في دوالا مالي في قريتشا جتون كيسن هم أولو لومين كوانتيني دواء في جراكي جرا نما ببقى كيوكينان دابنا كجرا مساني جرا بيتشاو سونتاني أما اللي فيها كان جلتي جربو كاني إرتي نما ببقى كاني إرتس نما مدتا أما اللي جرا ميلا مغولي إرتي نما مدتا جرا إرتي لنا مدتا يورو دور جزيتي تقويو بيا جريت إنجن دوبرتي يوكينان ديتي يوكيناني أوانا كسي سنجراني صوب وانت كاسيسوني دايم صافي هيرما وانت كاسيسون نمتي هن مدته يبنى وكنا نفردنا كامار راني اللي هن نفا فردنا كامار راني اللي وانا بقاقاتي نبني قامنا ما يقول جالة أف جالة تجريت هني وانت سنة مرة ترجمة جتولا أما اللي ده بينو ترى شمرني كرا مقولي هنرى ترجمة جلبكا كرا دوباتي مقولي نمي ولا له هنجرو karaa mogolee irratti nu argama jechuudha ammallee dhufee harka keenya asalaa fi karaa kanneen irratti fi garaa irratti nu argama jechuudha isa kam karaa salphaan akkamitti balleessina yoo jenneetiin jenne torbee takka keessatti balleessuu dandeenya yoo itti fayyadamne yoo itti fayyadamne immoo balleessuu hin dandeenyu yoo itti fayyadamne immoo balleessuu dandeenya wanti kun dhugaadha moo jechuu dandeetiin dalagaatii irratti argaan dalagee waan irratti argeef isiniif qabadhee isinii bahee isinii dhiyeesse jechuudha sukkaara fidannee fuunee akkanatti finnee loomii gimmaasha immoo akkana finnee loomii kana loomii fi finnee sukkaara loomii akkanatti tunnee jechuudha kennu akkanatti finnee tunnee garaa keenyarra akkanatti akkana itti dinna jechuudha garaa keenya isinii mudhata yaada tanuma keessallee akka kiyyalee naa qulqulleessitii fachaa loomii akkanatti finnee itti rinna jechuudha ammallee finneetuma akkanumatti itti deebisa ittuma deebisa sukkaaraan akkana sirriitti itti rinna jechuudha sirrima itti rinna daqiiqaa 5 hanga 15 sirriitti haga loomiin kun gimmaashni kun nu dhumutti jechuudha finnee garaa keenya irratti masaajii ittiin goona jechuudha akkanumatti finnee itti qabnee itti rinnee haga daqiiqaa 15 hanga 20 sangata haga loomiin kun bishaan fixatutti ittuma rigaa sukkaarumatti deebisa ammallee akkanuma sukkaara keessaa finnee sukkaarumaan akkana goonee itti rinnee ammas daqiiqaa akkas erga goonee geessinee booda daqiiqaa hanga 10 takka ofirra tursiisnee erga ofirra tursiisnee kaanee boodatti akkana dimnee erga ofirra tursiisnee maal goonaa isa wanti goonu xiqqoo ofirra tursiifnee garaa keenya irratti qaqqabatu hin beektanii sukkaara namatti lazzaqa yookaan namatti gadi qabata yoo qooree jedheetiin jedhe inni xiqqoo irratti qooruu akkana itti dhiifnee irra eennee achiin booda bishaan qorraa osoo hin taane ka qorri keessa hin jirre buukanaa yookiin ka ho'i keessaa bahee qorri keessaa baheen
finnee garaa keenyas ta'uu harka keenya kanallee haa ta'u kana jalallee haa ta'u bakkuma itti goone waan kana itti goone san hin dhiqannaa. Erga dhiqannee kaaneen booda fooxaan ofirraa goggosinee yoo feetan zayituunii dibachuu dandeettan yoo zayituunii ittiin dibnettan ammoo vaarziinii dibachuu dandeettan jechuudha. Vaarziiniin illee fayyaddi zayituuniin illee hin fayyaddi jechuudha. Guyyaa hunda hanga torbee tokko yoo akkas gootan wuxxeetii keessan karaa salphaan argitan jechuudha. Ani waan ofii kiyyaa itti dalageetiin ofii kiyyaa arga jechuudha. Ofii kiyyaa waan fayyadame malee ani isiniif hin dhiyeessu obboleeyyan kiyyaa isiniin jedha itti dalagaatiin karaa salphaan ofirraa balleessa. Feetan vaarziinii dibadha. Vaarziiniin dibannu jettan zayituunii dibadha jechuudha. Zayituunii fi vaarziiniin karaa salphaan balleessiti jechuudha. Sila kana ta'eef kanatti fiddanii deebitanii masaaj sirriitti ittiin gootan jechuudha. Eega dibdanii kaatanii masaaj sirriitti gootanii haga daqiiqaa 10 haga daqiiqaa 20 achi olillee yoo sa'aatii qabaattan ofirra tursiiftanii yoo deebistanii bishaan ho'i keessaa qorri keessaa bahee dhixxan jechuudha obboleeyyan kiyya. Yoo dhixxanii ni jettan haala salphaan isinirraa bada jechuudha. Ammallee leemuun kanaaf sukkaara kana qaama keenya odoo akkanatti dibne hedduu isaa hedduu kanneen ka gugurraachate hin balleessa jechuudha. Sukkaarri hedduu faayidaa isaa qaba. Waa hedduu irraa fayyadamee waan ofii kiyyaarraa fayyadameeti irraa arge isiniif qooda jechuudha obboleeyyan kiyya. Kanaafuu chaanaala kiyya subscribe like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Gaafii yoo qabaattan gaafii koomentii jalatti gaafadha obboleeyyan kiyya. Isiniin jedha walaa jajjabeessinu waan beeknu irraa walaa barsiifnu waa wallaalirraa wal haa gaafannu isiniin jedha obboleeyyuu kiyya. Namni vaarziiniin dibannu jettan zayituunii dibachuu dandeettanii namni zayituunii ittiin dibnu jettan vaarziiniin dibachuu dandeettanii garuu akkana gootanii itti dibattanii kaatanii goggogiinsa isaa bichaan dhiisuu hin qabaattanii. Ammas yoo lakki sukkaaraa miti jettan maajuuniin illee hin ta'a jechuudha. Maajuuniin illee isin argisiisa. Maajuuniin illee viidiyoo biraa keessa hojjedhe maajuuniin akkamitti goona yoo jettan ta'e isin agarsiisa jechuudha. Ani maaliif waan ofirraa kiyyaa qabu waan ofirraa balleesseef isinitti fide malee akkanuma ilaalee yookiin namarra ilaalee isinii hin finne jechuudha. Waan arge tokko dura ofii kiyyaatti dalagee erga ana fayyadeen booda anammoo gara keessanitti fide jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa waan wajjin turtaniif galatoomaa isiniin jedha. Subscribe gochuu hin dagatinaa, like gochuu hin dagatinaa. Gaafii yoo qabaattan koomentii jala gaafadha. Namni lakkoofsa barbaadan ammoo viidiyoo kiyya jala seentanii lakkoofsa kiyya viidiyoo kiyya jala liinkii telegiraamaallee feetanii deebitanii ammoo lakkoofsumallee yoo barbaadan argachuu dandeettan jechuudha. Iimoonis ta'e telegiraamaanis ta'e wasaappiin hin dalagu. Telegiraamaa fi iimoo bichaa dalagaa. Guddina telegiraamaan argachuu dandeettan. Iimoo hin cufa waan ta'eef gizee hundan banu hin cufa. Telegiraama hin banaa ta'a. Akkas isiniin jedha obboleeyyan kiyya kinoo akkuma argitan amma obboleeyyan kiyya narratti qabatutti jira jechuudha. Hangana yoo irra tursiifnee deemnee hangana harka qaama keenya irra tursiifnee jenne hedduu isaa qaama keenya bareedaadha isiniin jedha. Ammallee deebi'ee fuula keenyaafillee namni alarjii hin qabne jechuudha. Namni alarjii hin qabne leemuun hana sukkaara wajjin fayyadamuu dandeettani isiniin jedha obboleeyyan kiyya hidhiillee fayyadamuu dandeettani. Garuu namni alarjii qabdan yookiin hasaasii namni qabdan loomiin waan nama gubduuf loomiin nama gubdi jechuudha. Asiidii qabdi waan ta'eef dibattaniitiin ebalu fuula nu balleessi akka hin jenne dibatinaa isiniin jedha gara fuula. Qaama kaan osoo hin taane fuula jechuudha. Fuulaa fi loomiin hin bareeda garuu namni alarjii qabuuf baay'ee miidhaa qabdi. Hin gubdi ta duraa caalaa gubdi waan ta'eef isiniin jedha obboleeyyan kiyya mee dhiqadhee walitti deebina. Obboleeyyan kiyyaa kinoo akkuma argitan dhiqadheera jechuudha. Harki kiyyaa yulaal akka isa duraatiif isa dura argitanii fi inni ammaa kun garaagara jechuudha. Jijjiirama guddaa qaba. Deebi'ee gurraacha bakkee kanneen irra nu jiru asirra nu jiru bakkee gurraacha bakkee kamitti argamu hin balleessa jechuudha. Itti fayyadama akkana godhaatiin amaanillah waan dhageeffataniif galatoomaa. Subscribe share like gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Waa ofii kiyyaa fayyadamee ofii kiyyaa ittiin irraa arge isiniif dhiyeessa isiniin jechuudha. Rifeensa irraallee waan kam ta'e irraa waan ofii dura ofii kiyyaa fayyadamee ka'e ofii kiyyaa bu'aa irraa yoo argadhe gizee 2 gizee 3 deebisee bu'aa isaa wuxxeeta isaa yoo arge
akkasii isinii dhiyeessa jechuudha lafa ol ka'ee dhiyeessuu osoo hin taane.